biqiltuu dhaabuun kun gama diinagdeetiin biqiltuu dhaabuudhaan jijjiirama qilleensaa to'achuun akka danda'amu ifa. Kana irratti immoo gama diinagdeetiin bu'aa maalii fidee dhufa kan jedhuudhaaf hayyuu diinagdee waliin marga cimdeessaa turtii taasisee jira. Isa hordofnee walitti deebina. Addunyaa irratti ardiin Ameerikaa kibbaa bosona uumamaan badhaatuudha jedhamtee waamamti. Bosonichi bal'inaan kan argamu Biraazil keessatti yoo ta'u, Booliiviyaa, Kolombiyaa, Ikwaador, Veenzuweelaa fi kanneen biroo kan daangessudha. Sulula Amaazon keessatti bal'inaan kan argamu bosonni kun lafa iskuweer kiiloomeetira miliyoona 5.5 uwwisee akka jirudha kan dubbatamu. Afrikaa irraa immoo Koongoo keessatti kan argamu bosona Koongoo yoo ta'u, dimshaashaan bal'ina lafa iskuweer maayilii 650 kan uwwisudha. Bosonni kunis biyyoota Afrikaa, Kaameruun, Afrikaa giddu galeessaa, Ikwaatoraal Giinii fi Gaaboon daangessuun beekama. Haa ta'u malee biyyoonni Afrikaa baay'een sulula guddaa baha Afrikaa keessattii fi gammoojjii Saharaatiin waan daangeffamaniif yeroo baay'ee hongeedhaan rukutamuudhaan jireenyi isaanii gadadoo keessa ture. Waggoota muraasaan as qabeenyi uumamaa mimmiidhagoon hawwattummaan isaanii sadarkaa addunyaatti beekamanii fi wabii jiruu fi jireenya dhala namaa jedhamanii abdatamaa turan balaa adda addaaf saaxilamaa dhufaniiru. Rakkoo jijjiirama qilleensaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufeen biyyoonni addunyaa baay'een rakkoolee garaagaraatiif akka saaxilamaniif karaa baneera. Manca'insi bosonaa gadhiifama kaarboonii haga ammaatti addunyaa irratti dabalaa dhufeef harka 13 gahee gumaacheera jedha qorannoon garaagaraa akka agarsiisutti. Qorannoon dhaabbata idil addunyaa tokkoon gaggeeffame akka mul'isutti ilmi namaa erga qonna eegalee waggoota 12,000 dura mukkeen dachee kanarra jiran walakkaan isaanii yookiin tiriliyoona 5.8 kan ta'an manca'aniirus jedhama. Warraaqsi indaastirii erga jalqabee as ammoo wisni bosonaa addunyaa kana harka 32 kan ta'u badeera. Keessattuu ammoo mukkeen naannoo mudhii lafaatti argaman keessaa biliyoona 15 kan ta'an muramaniirus jedhama. Bosonni dachee kanarra jiru manca'ee baduun jireenyi dhala namaa yaaddoo keessa galuun dura mukkeen dachee kanarratti hafan kunuunsuu fi eeguun akkasumas bakka manca'eetti biqiltuu dhaabuun akka damdamatan gochuun dhimma filannoo hin qabnedha. Itoophiyaanis gama kanaan waggoota 3 as sagantaan misooma ashaaraa magariisaa dhaabbii biqiltuu irratti taasisaa jirtu agarsiistuu furmaata rakkoo faalama jijjiirama qilleensaa fi diinagdee utubuu keessatti qooda olaanaa qaba. Nutis qophii keenya har'aan sagantaa ashaaraa magariisaa marsaa 3ffaa sababeeffachuun gumaachi inni guddina diinagdee keessatti qabu isin biraan geenyaa nu waliin turam. Dhimma sagantaa ashaaraa magariisaaf diinagdee irratti turtii OBN waliin taasisaniin hayyuun diinagdee obbo Wandimmaagany Uddeessaa sagantaan ashaaraa magariisaa rakkoo faalama jijjiirama qilleensaa hir'isuun cinaatti hawaasa fayyaa buleessa oomishaa fi oomishtummaa guddina diinagdeef gumaachan horachuu keessatti qooda olaanaa qabaa jedhan. Egaa namni tokko immoo qilleensa gaarii yoo argate maal argata? Fayyaa gaarii argata. Gara diinagdeetti fidaa gama. Fayyaa gaarii argata. Fayyaa gaarii yoo qabaate productive ta'a. Oomishni fi oomishtummaan isaa maal ta'a deema? Dabalaa deema jechuudha. Productivity samal ta adema dabala adema namni yoo fayyaan qabaatini moo hin hojjetu adatu fayyaan qabaatini atu si dhukkuba ta'e qilleensi yoo faalame dhukkuba garagaraatiif kaanserii garagaraatiif nama saaxila. Kanaafuu gaa qilleensa gaarii kan nuuf kennu tokko ashaaraa magariisaa jechuudha. Namni immoo qilleensa gaarii yoo argate fayyaa gaarii qabaata. Fayyaan gaariin immoo oomishaaf oomishtummaa keenya dabala. Productivity keenya ni dabala. Akkasitti immoo GDP keenya guddinni keenya dabalaa deema. Namni hojjetuun baay'ata. Labor supply keenya irrattis dhiibbaa gaarii qaba. Akka hayyuun diinagdee obbo Wandimmaagany jedhanitti sagantaan misooma ashaaraa magariisaa keessatti biqiloota nyaataaf oolan kuduraa fi muduraa baay'isuunis wabii nyaataa mirkaneessuufis gahee guddaa qabaa jedhan. Waddeessa qafaa qofaa miti kan dhaabaa jiru. Sukkee yookaan immoo bakkanneessa fa'aa yookaan immoo biqiltoota akka waddeessaa fa'aa muka akkasii qofaa miti kan dhaabaa jirru. Kan dhaabaa jirru avokaadoo fa'as, maangoo fa'as, burtukaana fa'as, loomii fa'as, paappaayyaa fa'as dhaabaa jirra jechuudha. Isa kana yoo dhaabnu namni maal argachaa madda soorataati jechuudha. Karaa biraatiin maal ta'eera? Madda soorataati jechuudha. Maal jedhamu economicsiin basic need jedhuudha. Namni fedhii bu'uuraalee ta'an keessa nyaachuun dirqama, uffachuun dirqama, manni jireenyaa dirqama dhimma namni yoo nyaatiin immoo hin hojjetu. Ani fatoo laaqana nyaatiin as teenyee haasa'uu hin dandeenyu. Kanaafuu nyaanni keenya tokko eessa dhufee jennaan ashaaraa magariisa irraa dhufee jechuudha. Madda nyaataati, madda soorataati, nyaatni immoo galii garagaraatti wal qabata akkas jedha deemaa jechuudha. Carraa nama meeqaaf hojii akka uumu ilaalta achuma keessatti jechuudha. Hojii maangoo gurguruun, hojii mana juusiit, hojii production fruits and vegetables nama meeqatu irratti hojjechaa jira. Wal qabsiisa ashaaraa magariisa. Appilii firee 420 binna. Maaliif asitti nama shin waan baay'ee nagaddisiisa beektaa? Appilii firee 420 binnu as bishoof turatti. Maaliif biyya kanatti oomisha? Biyya alaatti dhufa sunis. Sharafa biyyi keenya miidhaa jira jechuudha.
Sila inni sun atu capital gudii fidee maaliif asitti hojjennu nama hamma kanatu qabu nama hamma kanatu qabu. Maayizee economics maal jedha natural resource bakka afuritti qoodamaa jedhu. Inni jalqaba qabeenyi uumamaa resource bakka afuritti qoodamaa jedha economics. Inni jalqaba natural resource land isa jennuudha. Lafti keenya eebbifamtuudha. Lafa green ta'e qabna. Isa kana keessa albuudni jira biqiltuun jiru crop production horii horsiisuu yoo hojjette kun carraa guddaadha. Afrikaan the wealthiest continent in terms of natural resource addii qabeenyaan badhaafamtuuti. Kanaaf warra Awurooppaas Ameerikaas Afrikaa irratti kan ija isaanii xiyyeeffatanuuf Chaayinaa fi Ameerikaan kan wal dorgomaa jiraniif qabeenya qabnurraa kaasee. Lammaffaan immoo humna namaa qabna, leebarii qabna, kan barates kan hin barates ni qabna. Isa kana immoo itti fayyadamuu qabna. Leebarii qabda jechuun natural resource qabda jechuun kana walitti fiduudha. Leebarii kana natural resource sanatti bobbaasuudha. Inni sadaffaan immoo kapitaaliidha, inni afuraffaan immoo entrepreneurshipidha. Amma entrepreneurial skills sana ni barbaachisa. Natural resources sana, humna namaa sana, kapitaala sana walitti fidnee waan haaraa hojjennee dhalootaaf eebba ta'uun immoo ni barbaachisa. Ashaaraan magariisaa jidduu gala hawwata turizimii ta'uun qalbii turistootaa harkisuu fi sharafa alaa argamsiisuu keessattis qooda olaanaa qabaachuus hayyuun dinagdee obbo Wandimmaagany himan. Biqiltuun kun walitti dhufee maal uuma? Bosona uuma. Biqiltuun kun guddatee muka ta'a. Mukni yoo baay'atu immoo bosona ta'a. Bosonni sun immoo bineensotaaf maal? Mana jireenyaa ta'a. Ergasii bineensonni maal ta'a deemu? Bineensonni bosonaa baay'achaa deemu. Yoo isaan baay'atan immoo turistoonni Ameerikaarraa, Kaanaadaarraa, Awurooppaarraa, Eeshiyaarraa, Ooshiiniyaarraa, Latiin Ameerikaarraa, Afrikaa biyyoota garaagaraarraa daawwachuu dhufu. Isa kana turizimiidha jechuudha. Madda turizimii. Yoo dhufanoo foreign currency qabatanii dhufu. Sharafa alaa. Doolaara qabatanii dhufu. Paawundii qabatanii dhufu. Yeenii qabatanii dhufu. Dirhaama qabatanii dhufu. Argite yuuroo qabatanii dhufu. Birrii kana sharafa alaa dabalaa dhufa. Karaa turizimiitiin wal qabatee hoteela meeqa jira? Hoteela sana keessa nama meeqatu jira? Argite biizinesiin keenya akkasitti bal'achaa deemaa jechuudha. Hojiin turizimii sun carraa nama baay'eef uuma, galii nama baay'ee uuma. Maatii baay'eedhaaf madda galii uumaa jechuudha. Turistoonni yoo darban hoteela qofaa miti kan fayyadaman. Hojii galii turizimii san qofaaf miti. Atuma deemanii waa bitachaa deemu qotee bulaa keenyarraa iyyuu karaa marraa waan argan bitachaa deemu. Suuqii keessa seenanii waan garaagaraa waan aadaa waan bareedina keenya faaya keenya ibsu bitachaa deemu. Argitee akkaataa kanaan dhiibbaa uumaa jechuudha. Sadarkaa dhaabbata mootummaaf nama dhuunfaatti sagantaan ashaaraa magariisaa carraa hojii namoota hedduuf uumuun madda galii ta'uun akka tajaajilus obbo Wandimmaagany himan. Nama shan keessa namni tokko maddi galiisaa source of living kan jennu biqiltuu wajjin ashaaraa magariisa wajjin biqiltoota wajjin muka wajjin bosona wajjin wal qabata 20% jechuu dandeenya jechuudha. Kan karaa seera qabeessaan hojii farnicherii garaagaraa irratti muka muree muka daldalee hojjeta karaa seera qabeessa ta'e farnicherii garaagaraa mana miidhessuu mana ijaaruu bareedina garaagaraatiif ta'a jechuudha. Kanaafuu egaa madda galii dhalootaaf ta'aa jira. Sochiiwwan gurgurtaa kaarboonii qulqulluu oomishuuf taasifamu keessatti ga'een sagantaa ashaaraa magariisaa akkas jechuun himan obbo Wandimmaagany. Bosona persentii 40 achi ol ture sana bakka itti deebisuudhaaf hojjechaa jirra kunuun. Sun karaa tokkoon nuuf bu'aa guddaadha. Achi keessatti immoo Itoophiyaan somba Afrikaa ta'aa jirti jechuudha. Jalqaba somba Itoophiyaa taati. Itoophiyaan somba Itoophiyaa taati. Itoophiyaan somba Afrikaa bahaa taati. Itoophiyaan somba Afrikaa taati. Itoophiyaan somba addunyaa taati. Addunyaan karaa Itoophiyaa arganuuf jettee jechuudha. Akkuma amma warri Amazon addunyaadhaaf eebba guddaa ta'anii Amazoniin kan biraa Itoophiyaa keessatti uumamuuf jira jechuudha. Yeroo dhiyootti akkaataa kanaan cimnee yoo hojjenne jechuudha. Focus goonee yoo hojjenne Amazonii kan biraa contribute gochaa jira. Because akka addunyaatti biqiltuu garaagaraa tiriliyoona 3tu jira jedhu eriyaa kanarratti riisarchii warra hojjetan. Tiriliyoona 3 keessaa persentiin 13 Amazon forest sana keessa jira gara Biraazil gara Ameerikaa kibbaa kana. Inni sun persentii guddaa addunyaadhaaf gumaachaa jira. Addunyaan karaa sana harganti. Karaa Central Africa karaa Equatorial Forestii kanallee bu'aa guddaatu contributor ta'aa jira. Gara keenya immoo sab-Saharaatti yoo dhufnu dhiibbaa guddaatu ture. Kana jijjiiruu keessatti Itoophiyaan waan guddaa hojjechaa jirti. Mootummaanis xiyyeeffatee irratti hojjechuu qaba. Mootummaa irratti qofa qofa hin qabnu. Abbootiin qabeenyaas dhaabbilee miti mootummaas aniifatis hundumti keenya yoo hojjenne yeroo gabaabaa keessatti biyya keenya kana karaa ashaaraa magariisaa kanaanii addunyaa irratti Afrikaa keessattis akka addunyaattis biyya dhiibbaa uumti gochuu ni dandeenya jedhee amana. Walumaa galatti qabeenyi uumamaa bu'uura waan hundaa ta'uu hubannee hawaasni marti iddoo jirutti biqiltuu dhaabuudhaan jijjiirama qilleensaa xiqqeessuu keessatti gahee keenya haa baanuun dhaamsa qophii keenyaati.